Maqaan kiyya lama. Tokko daroota Chibaagii jedha. Lammeessoo ammoo Lookoo jedha. Lookoo duuba kaaruu ka Booranaatti. Amma Jaappaan irraa asii dhuftee waggaa 15 geene. Anu Arsii Yuunivarsiitii barsiistu. Teessoo kiyyaa Salla. Amma sarara kaaneetti as dhufe. Jalqaba mastoreetii doktoreetii barachuu jechuun risaachii hojjechuu dhufe. Gumigaa akkamiin laarte jedhe. Gumigaa kunin bakka dubbi jajjabduu asuma cofaa dhufan. Amma namni akkana hayyoota kana marsanii tartiiba qabdi. Hayyoo akkana 13 moona tokko keessa marsanii taa'ani achillee komichallee akkana jiraani yaa jechuun akkanaani yaattu amma asu qubatte sababii ka qubatte dubbi fixu dubbi jajjabduu fixu gosa fixu daddabee namicha fa mari'atan naga midaasu tanaafi gumigaayoo jette tanaani ammallee dabalataa moo aadaa ka durii xumame ammallee akkana jiraa jette kaabachiisu nami walaala hin kaabachiisu ammallee addisii yoo dhufe waan addisii kana goona walii gadi ammallee tumamu tanaafi gumigaayoo jechuu tanaa jiraani akka arginu eegi ani ji'a tokko as qubachuu jira eegi gumigaayoo dursee dhufee hayyoota cofteenoo barannee maqaafaa ujiisaafaa gosaafaa amanaayisaafaa dubbiisaafaa baranne. Mana kunlee marii kun olla mariyyuu kun hayyuu makkara walumaan qubatan. Mana kiyya kana mariyyuutu nu jaalee amma eege keessuma guttatte. Suree jaarotatu lafan keessuma jajjabduutu lafan. Kanaaf egeeri suree dabaa jette asumatti ndikoo naajaalii jedhe obboleettii yaalee mariyyuu naannoo kana jira warraalee waamnee niti kahayyuu daqii le na gargaalee kuno kan mataalii kuno olla kunillee na gargaalee kuno jaale taa'ee dukkana keessa dhufee amma waan hojii gadooma keessa jiru waan hedduu baranne arge waan yakka akka fituullee arge akka naga midaasullee arge akkasitti taane waan gumigaayoo amma as dhufte arge taana ga'ee kana amma kuni wagga 8 gizee tokko godha eegi gadaa fudhatte waggaa 4 as dhufte kun jiraa miti dubbi fixu amma leefu dubbannee amma gaafa yoo wagga 8 fituu dadhabe wagga 20 fituu dadhabe wagga fagoo fituu dadhabe gosa tokko bicha fituu dadhabe coftinu asuma dhufanii gochofa mari'atan yaatti geessanii achimaatti fixuufi gumigaayoo jedhe hiika qaba dubbi fixu dubbi naga midaasu gada tokko keessa gada tokko gosti 8 coftinu dubbi uumaa qaba gosti tokko fixuu hin danda'u yoo akkas taate asuma dhufee ammallee aadaa jechuun kanaafi kana murte kana buufattu tana fudhattu of jibbaatu jedhe fudhachiisu nami qajeelaan qabne yoo akkana kanaatu aadaa jedhe itti mitellee daddaba macharasha dhuftee buufattu tana fudhattu yookaan booranaa miti jedhan yoo nami booranaa miti jedhan akkumallee sodaata kopsuma kana booranaani malaalee bishaanlee hin loowwatu kana sodaatanii booran coftuun asumatti fixanii giddii fixanii sira durii nami qajeela taate durse fixa nami qajeela hin taane amanuu dadhabe amansiisuu dadhabe nami akkasittu macharashaa dhuftee fixan ga'ee kana sodaachuu nami hin sodaanne hin rufeessu aadaa hin qabaju warra akkasittu amansiisan amma deemokiraasii jechuun afaan hiikaa kunin namichofaa nami mara walii galu akka walii galu sisteema tooftaa adda addaatu jira gadaalee kara tokko kaanoo ka mootummaa ka filannoolee kara tokko kasiini ka walii galu kamii jechuudha akka walii galuutti sisteema midaasa turteeni amma boorana keessa oromoo keessa gadaa jedhaniin jira sundee walii galu akka gumii nami aangoo qabu bichaattu umna guriyate nyaa'u gumittu waan warraa hojjechuu jiru cakaftee yoo rakkoo jiraatti ati rakkoo qabdaa jedhee mormu
warra hayyootallee waan gumii fedhi gumii chakasu lachuunoo jiraate demokiraasii ta'uu hin danda'a. Kunin addunyaa cufaa warkitte yoo maddaattellee mootummaa fi gumii jechuun uummata jechuudha. Mootummaa fi gumii yookaan hayyootaa fi gumii lachuu wal gargaaruu qaba. Amma hayyootallee gumii sodaachuu qaba. Kabajamuu qaba. Gumiilee hayyoota kabajamuu qaba. Murteessaa. Lachuunoo jiraate demokiraasii ta'a jechuudha. Sun gadaa otoo hin taa'in addunyaa mulu akkasuma. Siistemicha ka walii garuu kamii jechuudha. Oromiyaa kana ka gadaa guddoo baddeeni ka chittee guddoo ka jimmaa laali macaasuun guddoo badde harargeellee akkas ka jiru karrayyuu hin cinne tuulama mokkoruu jira deebisuu jira kaarsiilee deebisuu jira kabaalee wadde garuu lakkoo tokko fakkeenya arsii beeka nu arsii keessatti guddoo waan gadaa akka deebisuu jiru arge lubaa hin beeku lubaa ofii hin beene gada ijaaruu hin danda'u. Luba jechuun maan jechuun kunin gosaa miti. Luba jechuun gosaa watti naqani. Gosa garee gosaa miti. Luba jechuun garee gosaa miti. Gosa wattee walumaan jiraattee luba tokkotti obboleeyyaa jettee yaadatta. Atiin gosa dibi, kunlee gosa dibi, nullee gosa dibi. Sida gargara ta'a. Garuu luba tokko taate obboleessaa jettee yaadatta. Akka luba kun abbaa fi akaakooleen jira. Abbaa fi ilmeeleen jira. Sunillee yaadatta. Waan kanattu hubannoo qabdu. Luba jechuun akkumalee badde akkumalee hiika kun gosatti itti jabaatee luba lalaafa ta'aa jira. Amma yoo rikoomendii Oromoo keessatti siistemicha duri booranaalee boorana naannootti siistemicha gargara qaba. Kan wali fakkaatee jira. Orijinaarii isa maanii jedhee sirriitti hordofuu qaba. Kan wali ka boorana keessallee boorana jiraani arsi keessallee ka durii ka bakka jiru hin jira. Incinneellee hin jira. Bakka dodoraa kokkosaa naannoo kofolee lixaa keessa hin cinne. Achuma keessatti ani orijinaala gadaa kaarsii keessa akkamiin toree jedhee barachuu jira. Achirra fidee barsiisuu qaba. Sirriitti baratee achirra walii garuu qaba. Arsiilee kun godina sadii jira. Miiliyoon 7 jirti. Guddoo jirti. Akka walii garuu luba jechuun maan jechuu gada jechuun maan jechuu waan kanas jala qaba walii galtee mukkuru. Achirra arsii keessallee yoo fite tuulama luba hin banne. Luba ofii hin beekti. Kanaaf guddoo rakkoon qabu. Ka lakkoo macaa fi arsii hararge kaayoo Oromiyaa keessa gada deebisuu baate luba jechuun maan jechuu jedhee barachuu qaba. Luba ijaaruu qaba. Luba ijaarte achiin booda luba keessa eenyutu hayyuu ta'aa jettee dubbachuu qaba. Jara qaba hayyuu miti. Jara qaba luba. Akkasiin luba qabsiisuu qaba. Namicha fa luba argachuu qaba. Argatte achirra keessaan eenyutu bulchaa eenyutu hayyuu ta'aa jettee dubbachuu malee tartiiba hayyuu miti. Jara qaba hayyuu miti. Luba. Tanattu rikoomendii godhuu jira. Achirra yoo watti fidee Oromoo guutuu bakka tokko gadaa jettee ta'uu barbaada. Akkas yaadatta. Aadaa jechuun durii fi amma jiru. Abbaa fi abturoo akka abbaa achirra dhufe. Sababiillee ka jirullee sababii qabdi. Seenaa qabdi. Yoo hin jirre rakkoo qabu taana. Aadaa jechuun taana. Kanaaf kabajamuu qaba. Aadaa jechuun akka namaa nagaa ta'u akka bultu jireenya waan cufu aadaa jechuudha. Jireenyallee akka bulchuullee waan waaqa kadhachuullee mana jaalullee waan cufa aadaa kun eessarra dhufe fagoo dhufe. Sababii qaba waan kana namaatti waliigatti ta'uu fi aadaa midaasee torteeni achirratti dabaree amma jiraane taana. Waan hayyoota adda addaa jiru ka Oromoo keessa hayyoota gartee fakkeenya tokko nami horaa gosa godhuu fi fakkeenya waan kana gumii akkas godhu ofumaan gosa ofittu baastee dhufan durgo mootummaa hin barbaadina yoo aadaa ofii jabeessu barbaade aadaa ofittu ofii baastee godhu malee waan araarraa deeggarsa maani jedhanii deeggarsa barbaade aadaa ijaaruu miti taana. Waan inni barbaadu taana. Amma kana kunini mana jaalee godaane kunini. Chof martino ofii baasee gosaalee gargaalee gosaarrallee oli guuree hojjechaa jira. Waan nyaatallee waan kopsumallee warra tolchaa warrallee baasaa gosaallee baasa. Ofii baasan. Durgoo ka tokkollee hin jirtu. Sira erdaata dansa.
kan mootummaarraa waan midhaanii akkuma dansa ammallee waan hedduu fayyadamu asumatti fayyadamu kan dhufu dansa garuu kana bichatti hin ta'u waraattu gootee hojjechaa jira kuni warra hin eegatu ofuma baasan warra achitti jechuu jiru ofuma baasii yoo gadaa ofii aadaa ofii jabeessu barbaadde ofii baasii ofii godhattu achiin booda deeggarsallee hin dhufaa jalqaba deeggarsa hin eeggatinaa ta'an gumigaayyoo duratti sadi jira kaafas dhiiban jaldeessaa keessa dhufe guyyaa gobbaallee hin dhufne lamaan hin dhufne tokko faane nulee irraa addisii dhufe addisii dhufeeni amma jijjiirame akka durii fi amma akkamiin jiru nuun deebisuu hin danda'u irra dhufeeni kanaafi garuu waan jijjiirame fakkeenya Boorana keessatti mana guttu jijjiirateeni mana durii mana kana qaba dhiibuu qaba kun waggaa 15 durii mana kana qaba kana durii Boorana guutuu kana qaba Choftiinuu kana qaba amma waggaa 15 geete kana battee mana biyyee guutuu yoo mana keessa yoo ibidda bobeessan aara kana yaatee mimiyaan dhufa taanaat jammarte sababi kana bakka jijjiiru dhiise Boorana godaanuu dhiise duri akkana godaanuu tolteen godaana dhiisee lafti kun jireenya dhaabata jammarte karoo jedhaa aroo jedhaa obur jedhanii sochoosuu dadhabe dangaalee akkana jira akkana dangaalee dibbatte deemuu hin jirtu kanaaf manaayyuu jijjiiratee siraanuu kana jaalannaani kuni feenaani mana buyyoo kan dansan tana kan dansa garuma mana guutuu ta'u kuni jijjiirame tokko waan hedduu keessa jira jechuudha garuu gumigaayoo keessa jijjiirame guttoo ani kanaatu jalqaba argeeni kanaafi katuu hin beeku amma barachuu jira aadaa piyuwa jechuun hin jiran amma abbaa fi ilmi akkas deemuu jiru jijjiiramellee kee jira gattee andurallee kee jira waan jajjabduu hin jijjiiranne hin jira ka jijjiirullee hin jira lachuunoo hin jira amma ka keeroo kun ka dargaggoo kun guttoo tamaarii deemaniini katamaa deemaniini aadaa no baadiyyaani baadiyyaa keessa yoo hin taane aadaa kana barachuu hin danda'u yoo hin tiisne aadaa Booranaa barachuu hin danda'u gooroo hin marmaalle aadaa Booranaa barachuu hin danda'u keeroo kunin amma irraatisa xiqqoo yaadu qaba amma timirtii mana barnootaallee karaa tokko kanillee kabajamuu qaba garuu baadiyyaallee mana barnoota jira waan hedduu barachuu taana nullee guutuu baranneeni yuunivarsiitii fitee maastoreetii doktoreetii baadiyyaa taa'ee mana barnootaan baadiyyaa asumaan guutuu barannee waan hedduu nama jechuun maan jechuun jireenya ta'uu jechuun maan jechuun soosaayitii jechuun maan jechuun waan kana baranne kanaaf isaanii asumaan teetee baadiyyaa keessa jiru waan hedduu hiika qabdi hiikiisa beekuu qabda mana barnootaallee gamas kana mana barnoota lachuun warqitti laartee gadi hin buusini aadaa jette ka baadiyyaa jette gadi hin buusini ka baadiyyaa jirullee mana barnoota jajjaba tassa ka mana barnoota ka kun mootummaa ka dhufu sunini education kun kan ani barate sunini waggaa 200 akkasiini ka aadaa kun waggaa hedduu tanaa horii jira fagoo dhufte ammallee jirti hiika